Eshi maatii yoon YouTube akkam jirtu isin jechuun barbaada bakka jirtetti nagaan isiniif abaayatu guyyaa kana immoo Microsoft Excelidhaan viidiyoo tokko isiniif qabdee dhufeetan jira. Innis maayidhaan inni akkuma agartan maqaa barattoota kanaa tartiibesseetan jira asitti. Gosa barnoota sadan tokko keemistirii, afaan Oromoo fi maatiksii kan jedhu asitti kan tartiibesseetan jira. Guyyaarraa kana kan nuti baasnu miinimamiidha. Miinimamii ni baafna, maaksimamii ni baafna. Tootaal ni baafna, raankii gosa lama baafna jechuudha. Raankii gosa lama akkamitti akka baatu isinitti agarsiisa. Raankiin inni tokko raankii noormaalidha. Raankiin inni lammaffaan immoo raankii faallaa ta'e walii wajjin ilaalla. Achi immoo ammaawunti kan jedhu kana walii wajjiniin hojjenna. Namooti YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne akkasumas like share gochuudhaan nu jajjabeessaadha. Caalumatti immoo Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Animation, Adobe After Effects fi Adobe Illustrator irratti baay'inaan xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Viidiyoowwan baay'ees effektiiwwan garaagaraa hojjennee isiniif gadlakkisnee turre, loogoowwan miidiyaa garaagaraa hojjennee isiniif gadlakkisnee turre. Innaa YouTube keenya jala argachuu dandeessu. Namoota YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Mee guyyaarraa kana tootaalota kana walii wajjiniin baasna. Microsoft Excel keessatti akkamitti minimamiin ba'a, maaksimamiin ba'a, tootaaliin ba'a, raankiin ba'a kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Ani egaa akka kanatti tartiibeffadheera. Isin kan mataa keessanii tartiibeffachuu dandeessu. Kuni qabxii barattootaa kan gosa sadiiti. Gosa sadii keemistirii, afaan Oromoo fi maatiksii isinitti dabaltanii yaaluu dandeessu. Barattoonni as keessatti argatan barattoota sagalidha. Barattoota sagalan kana sadarkaa isaanii kenninaa fi averejii isaanii irra ni baafnaa. Averejii ni jiru. Mee averejii itti daballa bakka kanatti. Jalqaba irratti mee kalaarii itti godhannu. Microsoft Excel keenya kanatti kalaarii isaanii itti godhannu akkuma agartan kun kalaarii bakka kanaan itti galcha. Mee fakkeenyaaf asitti dhufee maqaa kan jedhu kanaaf bakka maqaa kanatti kalaarii galcheen kalaarii gosa kanaa ta'u as keessaas gosa tokko mee fakkeenyaaf kanarra kaa'een asii immoo amma iddoo kana ga'utti kalaarii kan biraa filadheefin kalaarii mee kana filadheefin gosoota barnootaa kana immoo sadassaaniitiif kalaarii kan biraa filadha. Mee kalaarii kana filadheen asii immoo qabxiiwwan isaa fidaniif asii kun oomii jalatti jechuudha. Oomii jalatti as dhufeetan tokkorran kaa'a. Mee kanarraa kaa'u. Ergan akka kana godheen booddee immoo maximum minimum kan jedhuu fi kan jedhu kanaaf amma dhufee average irra ga'utti mee kalaarii gosa tokkoon kennaafi mee kalaarii kan biraa kennuuf. Kalaarii kana kennuufi achi booddee immoo tootaaliidhaaf kalaarii kan biraan kennaafi. Achi booddee immoo ammaawuntiin keenya mee adiidhuma kanaan haa ta'u. Amma akka nuti kanasitti kan hojjennu jalqaba irratti miinimamiidha. Miinimamii akkamitti hojjenna kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Gidduu asitti kilik goone asii f of x bakka kana jirti. Bakka kana kan isiniin baan immoo foormulaa jala galtanii formula jala kino as jirti insert function kan jettu f of x as jirti. F of x keenya irratti maal baasaa irraa asii minimamii baasaa jirra waan ta'eef asii dhufnee minimamii keenya irra kaawwanna. Minimamiin hin jiru yoo ta'e iddoo kanatti dhufnee minimum jennee barreessina. Go jennaani. Achi booddee minimamiin akka kanatti nuu ba'a. Okay jennaani. Asirratti dhufnee maal goona erga minimamii irra godhannee okay jennaani. Mallattoon kun otoo akka kanatti taa'u asii dhufnee gosa barnoota sadii irratti wanta ta'eef kan nuti hojjennu gosa barnootaa kana akka kanatti asii kaanee amma as ga'utti sararanna. Kanaan booda deemnu gosa barnootaa sadan kana keessaa xiqqaan kami kan jedhu barbaanna. Erga akka kana gooneen booddee asii okay jennaani. Akkuma agartan minimamiin qabxiiwwan kana sadan keessaa keemistirii, afaan Oromoo, maatiksii keessaa qabxii yoonaas inni gadaanaan meeqadha? 57dha jechuudha. Gosa barnoota maali? Gosa barnoota maatiksii. Kanaafiyyuu kan hunda isaaniitti gaafa baasnu iddoo kana dhufnee asii gadammaas ga'utti akkasitti baasna. Achi booddee akka kanatti nu baasa. Asii qabxii gadaanaan 43 akkuma agartan 43 asii gadaanadha. Asii 58 asii 58 gadaanadha. Kanaaf qabxii keenya minimamii keenya akka kanatti baafne jechuudha. Inni lammaffaan maaksimamiidha. Maaksimamii immoo akkamitti baafna kan jedhu as jala dhufnee f of x keenya jala dhufnee asii maaksimamii barbaanna jechuudha. Maaksimamiin kinoo as jira. Yoo as keessa hin jiru ta'e kinoo asii asirratti barreessinee go jennee nu baasuu danda'a. Maaksimamii irra goonee okay jennaani. Erga akka kanatti okay jennee booddee immoo maal goona ammas as dhufna. Kana sadan irra keenya. Kana minimamiitti as hin dabarru. Maaliif jennaan gosa barnoota sadii kana irratti hojjechaa jirra wanta ta'eef. Gosa barnoota sadan kana maal goona dhufnee erga minimamii dura hojjenneen booddee immoo asitti maaksimamiidha. Maaksimamii keenya irratti
okay jennaani akkuma agartan qabxii olaanaa naa baaseera. Maaksimaamiin keenya meeqa? 89 jechuudha. Gosa barnoota afaan Oromoo yoonaas qabxii olaanaa fide jechuudha. Achi booddee akka kanatti asii akkasitti gadi buunee amma as geenyutti gaafa laallu qabxii olaanaa kinoo asii 98 fide. Inni kun qabxii olaanaa seenan 98 fide keemistirii gosa barnoota olaanaa fide. As keessatti immoo 77 olaanaa kinoo asii hawwiin keemistiriidha. 89 asitti olaanaan kinoo asii girmaan 89 keemistirii fide olaanaadha. Akka kanatti maaksimaamiin ba'a. Averejii okkamitti baafna? Amma asuma jala dhufnee asii kinoo averejii irra keenya achi booddee okay jennaani. Erga okay jenneen booddee ammas gosa barnootaa kana sadan qofa akkasitti averejii isaanii baasna. Akka inni idee averejii nu baasu gosa barnoota kana sadan irratti hojjechaa jira waan ta'eef gosa barnoota sadan akka kanatti sararraa miinimaamii fi maaksimaamiitti asin dabarru. Achi booddee maal jennaani? Okay jennaani. Akkuma agartan averejii baasee jira. Kan hunda isaaniitii akka inni baasuuf akka kanatti asii gadi finna. Akkuma agartan averejiin barattoota kanaa akka kanatti bahee jira jechuudha. Averejiin erga baheen booddee immoo amma maal baafna? Tootaala baafna. Idaama isaanii qabxii kana sadan isaanii walitti ida'ee idaama nuuf baasa jechuudha. Tootaalii keenya irra erga kaawwanneen booddee as dhufna. Asii dhufnee samii irra keenya walitti akka inni da'uuf jechuudha. Samii irra erga keenya booddee okay jennaani. Maal goona amma ammas gosa barnootaa kana sadan qofaa jechuudha kan nuti sararru idaama isaanii wanta barbaannuuf. Achi booddee asii dhufnee okay jennaan. Okay gaafa jennu idaama isaa akka kanatti nuuf baasee jira. Erga idaama akka kanatti nuuf baaseen booddee kana asii gadi akka kanatti sararanna. Erga sararanneen booddee kinoo akka kanatti nuuf baasee jira jechuudha. Akka kanatti idaama hunda isaaniitu nuuf baaseera. Amma immoo kan agarru kinoo iddoo kanatti raankiidha jechuudha. Raankii gosa lama baasna isiniin jedheera. Raankiin inni jalqaba akka kamitti raankii baasuudhaaf asitti kinoo maal barreessina? Zikwaalistoo inni raankii barreessina. Gaafa raankii barreessinu kun akka kanatti nu baasa. Raankii keenya gubbaarra kaawwanna. Raankii kan bu'u tootaalirraa waan ta'eef tootaalirra kaawwannee achi koomaa jenna. Koomaa barreessina. Erga koomaa gooneen booddee deebinee gadi qabnee agadhuma kanaatti finna jechuudha. Agadhuma kanaatti gaafa finnu kinoo akka kanatti kan inni nuuf baasu. Erga baaseen booddee immoo mallattoo doolaariidha jechuudha kan nuti gidduu galchinu. Akkuma raankii isa duraa sana isa kanarrattis mallattoo doolaarii gidduu galchina. Erga karaa lachuunuu mallattoo doolaarii galchinee asitti maal goona koomaa goonee achi booddee lakkoofsa 0dha kan nuti galchinu. Gaafa lakkoofsa 0 galchinu maal nu baasa? Raankii keenya nu baasa. Achi mallattoo cuftuu keenyatti goone okay jennaani. Kinoo akkuma agartan raankiin keenya nuuf bahee jira jechuudha. Achi iddoo kana qabnee agadhuma kanaatti asii gadi finna. Kanarra raankiin kan barataa hundaatiyyuu bifa kanaan jechuudha kan inni bahee. Akkuma agartan raankiin keenya nuuf bahee jira. Raankiin inni tokkoffaan 263 tokkoffaa bahee 224 lammaffaa 223ffaa akkasumas 133 mootummaadha jechuudha kan inni bahee. Akkuma agartan raankii inni lammaffaan nuti baafnu raankii faallaadha jechuudha. Raankii faallaa kana akkamitti baafna? Akkuma agartan raankii jennee barreeffanna iddoo kanatti. Achi booddee raankii keenya irra kaawwanna. Raankii keenya irra kaawwannee tootaal irratti kan nuti hojjennu. Tootaal irra kaawwannee erga akkasitti nu baase koomaa barreessina. Achi booddee lammaffaa deebinee ammas gadi qabnee agadhuma kanaatti kan nuti finnu. Agadhuma kanaatti erga finneen booddee maal goona lakkoofsa keenya gidduu sadhannee mallattoo doolaariitti barreessina jechuudha. Mallattoo doolaarii barreessina iddoo kanatti. Asittis kun mallattoo doolaarii barreessina. Achi booddee iddoo kanatti koomaa goone. Erga koomaa goone booddee amma kan nuti barreessinu lakkoofsa tokkodha jechuudha. Inni jalqaba lakkoofsa 0dha. Amma immoo lakkoofsa tokkoon faallaa isaa kan hojjennu. 0dhaan noormaalii raankii hojjenna. Lakkoofsa tokkoon immoo faallaa isaa hojjenna. Akkuma agartan faallaa raankii keenyatti kan nuuf baase iddoo kanatti agadhuma kanatti gaafa gadi finnu raankii gosa lamaan kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Raankiin inni kun garaagarummaa isaa raankii inni jalqabaa kinoo akkuma agartan asitti tokkoffaa kan bahe iddoo kanatti dhumaffaa ture. Asitti immoo tokkoffaa kan ture iddoo kanatti immoo dhumaffaadha. Faallaa isaatii jechuudha. Asitti sadaffaa kan ture, asitti torbaffaa, asitti lammaffaa kan ture, asitti saddeettaffaa. Mataa dhaaga jalaatti asii gadi faallaa isaa fida jechuudha. Inni tokkoffaa ture asitti dhumaffaa, isa dhumaffaa ture immoo gara tokkoffaatti ol fidee faallaa raankii keenyatti kan nuuf hojjetu. Akkuma agartan kinoo raankiin keenya bifa kanaan bahee jira. Achi booda hordoftoota maatii yoonii tuub kinoo asii ammaawuntiin keenya isa kanadha kan nuti wajjin ilaallu. Ammaawuntiin keenya kinoo isaan kana sadanidha. Amma fakkeenyaaf keemistirii, afaan Oromoo fi maatiksii kana baay'ina isaanii baay'ina gosa barnootaati. Gosa barnootaa kan jedhu kana gosa barnootaa hunda kan jedhu kana baay'ina isaanii ammaawuntiin asitti baasa. Isa baasuudhaaf kinoo asii f(x) keenya jala gallee asii maal jennaani kaawuntii jettu kanarra keenya achi booddee okay jennaani.
maal goonaa akka kanatti sararannaa akka kanatti erga sararanneen booddee okay jennaanii akkuma agartan maal baasii sadii baasii jechuudha. Gosa barnootaa sadii qofadha. Gosti baay'inni gosa amount jechuun baay'ina gosa barnootaati. Tokko lama sadii irratti jechuudha kan nuti jechaa turre. Achi booddee akka kana gaafa goonu barataan as keessaa kun barataan hundisaayyuu gosa barnootaa sadii fudhatee jechuudha. As keessaa namni gosa barnootaa afur fudhatee qabxii isaa ol ka'ee hin jiru. Hundumti isaatiiyyuu gosa barnootaa sadii qofatu ilaalamee akkanatti amount isaa tarree baasuu dandeenya. Akkuma isin jedhe raankiin keessan kun agartaniittu raankiin inni tokko raankii noormaalidha. Tokkoffaan B tokkoffaadhaan lammaffaan B lammaffaadhaan baase. Inni kun immoo faallaa isaati. Warra dhumaffaa ba'an gara tokkoffaatti warra tokkoffaa ba'an gara dhumaatitti qabxii isaanii warra dhuma ba'an immoo gara tokkoffaatti akka kanatti fidee jira jechuudha. Amma qabxiin kun 133 dhumaffaa isa baasaa jechuudha. 133 hin jiru as keessa. 133 baay'ee gadaanaadha. Asitti saglaffaa bee raankii sirriin isa kanadha. Saglaffaa bee karaa faallaa isaa asii gadee jalaa asii ol gaafa ilaallu immoo tokkoffaadha jechuudha. Akkuma agartan asitti 263 kun tokkoffaadha. Tokkoffaadha asitti. Garuu faallaa isaa immoo gaafa jalaa asii ol ka'u meeqatti dhaqee saglaffaatti bu'ee jechuudha. Inni tokkoffaa ture. Asii akkuma agartan inni kun sadaffaa ture 220 sadaffaa ture asii ol gaafa ilaalamu immoo inni sadaffaa kun torbaffaati jechuudha. Akka kanatti raankii gosa lama olii hojii ilaalleerra. Viidiyoo kana yoo jaalattan YouTube keenya subscribe godhaadha, like share godhaa, yoo hin jaalannes dislike gochuu dandeessu. Amma yoo waan hojjentu ta'aniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Amma torbiitti deebinutti torbee nagaa isiniif haa ta'u. Bye bye.